Caamsaa 22 2026 oduu sibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Dimokiraatawaa Riippaabilikaa Koongootti maatiin reeffa nama Iboolaan du'ee hospitaalaa fudhachuun dhorkamuun muffii kaase. Dimokiraatawaa Riippaabilikaa Koongootti reeffa nama vaayirasii Iboolaan lubbuun darbee maatii fudhachuu dhorkamuu hordofee namoonni miira muffiidhaan wiirtuu wal'aansaa dhibee Iboolaatti ibidda qabsiisan. Maatiin reeffa nama jalaa du'ee bakka itti wal'aanamaa ture irraa fuudhuun awwaaluuf gaafatanii erga dhorkamanii booda hokkarri sun kan uumamedha jedhu warri ijaan argan. Namoonni dhibee Iboolaan qabaman hospitaala waliigalaa Riwaampaaraa jedhamu keessatti adda baafamanii yaalamaa turan. Namootni nagaan reeffa yeroo awwaaluuf jedhan dhibichaan akka hin qabamneef jecha qondaalonni reeffa maatiif kennuu hin barbaanne. Namootni dhimma sana irratti muffii kaasan hospitaalatti waan garaagaraa darbataa turaniiru. Dunkaana bakka dhukkubsattoota dhibichaaf adda baafamee fe'aatti ibidda qabsiisaa turanii jedhan namni taate mudate ijaan arge. Wiirtuun wal'aansa Iboolaa gubachuun alatti hojjettoota fayyaa hospitaalichaarras miidhaan qaamaa ga'eeraa jedhame. Namni reeffisaa akka hin kennamneef dhorkame hawaasa keessatti nama beekamaa fi kubbaa taphachuun beekamudha jedhame. Haati dargaggeessichaa madda oduu Rooyitersitti akka himtetti ilmi ishee Iboolaan osoo hin taane dhibee taayifoodiin akka du'eetti amanti. Weerara dhibee Iboolaa bifa haaraan ka'een haga ammaatti namoonni 130 ol du'uun isaanii maddeen himaniiru. Xumura irratti Keeniyaan daballii gatii boba'aa itti fufee hordofee mormii guyyootaaf ishee mudateen gatii naaftaa gadi buusuuf dirqamte. Keeniyaatti mormii sababa ol ka'iinsa gatii boba'aan mootummaan gatii naaftaa gadi buusuuf akka ta'e pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon jimaata har'aa caamsaa 22 beeksisan. Tarkaanfiin sun walitti bu'iinsa jiddugaleessa ba'aatiin wal qabatee dhiibbaa uummatarra ga'aa jiru salphisuuf kan kaayeffatedhas jedhame. Gatiin boba'aa baay'ee ol ka'uun qaala'insa jireenyaa uumame sanaan kan mufatan hojjettoonni tajaajila geejjiba uummata Keeniyaa dhiyeenya kana hiriira mormii guyyoota lama kan taasisan yoo ta'u sanaanis lubbuun namoota 4 yeroo darbu namoonni 30 immoo madaa'aniiru. Pirezidaant Ruutoon haasaa televezyiiniin taasisaniin marsaa dhiyeessii gatii boba'aa dhimma caamsaa fi waxabajjii irratti gatii naaftaa liitirii shilingii Keeniyaa 10 yookaan doolaara Yuunaayitid Isteet 0.0772 akka hirrifamu qajeelfama kennaniiru. Kunis dhiibbaa uummatarra jiru salphisuu fi tasgabbeessuuf akkasumas dhiyeessii boba'aa mirkaneessuuf kan kaayeffatedha jedhame. Tumsa qaamolee mootummaa gidduu jiruun hojii dhiyeessii boba'aa uumeen dhiyeessii boba'aa guutummaa biyyattiitti addaan hin cinne mirkaneessuu dandeenyeerra jedhan Ruutoon. Giddugaleessa ba'aatti waldhabdee uumameen gufannaan dhiyeessii addunyaarra ga'aa jirus boba'aa ga'aa akka biyyattiitti argachuuf akka hin goone dubbataniiru. Mootummaan isaanii gurgurtaa fi alergii boba'aa tasgabbeessuuf dhimma yeroof gibira kaasuu dabalatee baasii shilingii Keeniyaa biiliyoona 27.1 akka baases pirezidaantichi eeraniiru. Biyyattiin torban darbe keessa marsaa dhiyeessii caamsaaf waxabajjii gidduutti gatii boba'aa hanga 25.5 ol kaastee turuu fi sunis sababa dhiyeessiidha jedha Rooyiters gabaasa isaa keessatti.